Instituutiin qorannoo fi qo'annoo Oromoo of danda'e hundaa'uun miidhaa eenyummaa saba Oromoo irraa jaarraa tokko oliif gahaa ture wal'aanuun aadaa, afaanii fi seenaa uummatichaa guddisuuf gahee qabaachuu instituutichi eereera. Instituutiin qorannoo fi qo'annoo Oromoo hundaa'ee waggaa lamatti hayyoota waliin ta'uun kitaabilee 14 maxxansiisuunis eerameera. Kitaabilee barreeffaman kanneen hawaasa qaqqabsiisuuf hojjetamaa jiraachuu Daayirektarri instituutichaa obbo Dirribaa Tarrafaa himaniiru. Kibree Zalaalaan dhimma kana akka taanutti nu biraan gaha. Dhaabbilee hojii wal fakkaatoo qaban walitti fiduun bakka tokkotti akka hundeeffaman wayita taasifamaa jirutti mootummaan naannoo Oromiyaa Instituutii qorannoo fi qo'annoo Oromoo of dandeessisee hundeessuunsaa cabinsa aadaa, afaanii fi seenaa uummata Oromoo irratti waggooti 100 oliif raawwatame wal'aanuuf jedhu Daayirektarri itti aanaa Instituutichaa obbo Zinaabuu Asraat. Aadaa isaa duudhaaf safuu Oromoo dhabamsiisuuf waggaa 150 ol hojjetame. Jaba seenaa Oromoo irratti hojjetame seenaa Oromoo dabsuun dhugaa Oromoo aaluun sirna dhufaa darbaatiin Oromoo irratti hojjetamaa ture jira. Aba waggaa 150 wallaanuuf hojii guddaatu nu eeggata jechuudha. Instituutichi hundeeffamee waggaa 2 keessatti kitaabota aadaan bulii, afoola Oromoo, caasluga afaan Oromoo, seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa fi kitaabolee kanneen biroo 14 hayyoota wajjin ta'uun akka maxxansiises himaniiru. Seenaa daddabee barraa'ee qoratanii iddootti deebisuun dhugaa uummanni Oromoo qabu barbaadanii jala deemanii sakatta'anii dhugaa ganamaa Oromoo bakkatti galchuun qorannoon deeggaranii dhugaa himuu murteessaadha. Kitaaboleen 14 maxxananiiti jiru. Kitaaboleen maxxanan kana keessaa keessumatti ammoo baruma kana keessatti kan eebbisiifne gadaan bulii kitaabni kun gadaan hojii qorannoon hojjennu keessaa Oromoon kan ittiin beekamu Oromoo guddaa kan taasise sirna gadaa Oromooti. Instituutichi barreeffamoota aadaa, seenaa fi afaan Oromoo fi dhimmoota Oromummaa irratti xiyyeeffatan 60 ol qoratee of harkaa qabaachuus dubbataniiru. Amma yeroo ammaa kana qorannoo mata dureewwan 62 qorachaa jirra. Kun dhimma Oromoof Oromummaa laallatu. Aadaadhaa, afaanii, seenaadhaa, aartiidha guddina aartii Oromoo irratti xiyyeeffate. Itti gaafatamaan kutaa gurgurtaa mana kitaabaa Instituutichaa dargaggoo Baalchaa Waaggaarii kitaabonni maxxanfaman kunneen hanga barbaadamu hawaasa bira qaqqabsiifamaa kan jiru dubbata. Nama bira ga'uurratti xiqqoo rakkinni jira, rakkoo loojistiikii maal ta'e. Kitaabolee kanneen dhaabbilee barnootaa olaanoo fi hawaasa qaqqabsiisuuf carraaqqii taasifamaa jiru immoo Daayirektarri olaanaa Instituutichaa obbo Dirribaa Tarrafaa nutti himaniiru. Kitaaba nuti maxxansinu kana dhaabbilee barnoota olaanaa yuunivarsiitii naannoo keenya jiraniif bal'inaan raabsina jenneeti. Manneen barnootaafis hin kennina jenneeti karoorfannee kan jiru jechaadha. Kaan immoo bifa gurgurtaatiin kennaa kan jiru. Finfinnee qofatti bara kanaa fi barreen gaddaa gara kitaabota 20 olii kan ta'udha nuti raabsaa jiru jechaadha. Naannoo Oromiyaattis kitaabota hedduu kennineera keessaayyuu karaa caasaa aadaa fi turizimii caasaa keenya godina jiranii, magaalaa jiranii, aanaa jiranii kitaabota hedduu kenninee jira jechaadha. Bara kana qofa gammaatti qofatti gara kitaabota 35,000 naannoo ta'anidha nuti raabsina jennee qabanneerru hamma kanayyuu gara 25,000 olii raabsinee jirra jechaadha. Garuu isaa ol deemuu qabna. Ragaan Instituutii qorannoo fi qo'annoo Oromoo akka mul'isutti barreeffamoonni propoozaala yookiin abuuraawwan dhimmoota Oromoo irratti xiyyeeffatan 30tti siiqan yuunivarsiitiiwwan naannichaa 13 qoratamuun hayyootaan hojjetamaa jira.